xiyyaaronni lolaa ammayyaa fi dirooniiwwan ammayyaa'oon Ijiptii Ertiriyaa buufachuun dhagahame yeroo ataakaaroon jabaan Ertiriyaa fi Itoophiyaa gidduutti deemaa jirutti galgala kana ammoo xiyyaaronni ammayyaa'oo waraanaa kan Ijiptii F-16 akkasuma jeetii MiG-29 fi keessumaa dirooniiwwan Chaayinaa Wingilong jedhamanii fi akkasuma diroonii CH-5 jedhaman Ijiptii Ertiriyaa qubsiisuun dhagahamee jira. Ministeerri muummee biyyaa makkanaan dura ammoo humna qilleensaatiin Ertiriyaa akka dursan himuudhaan tarkaanfiin kan fudhatamuun humna lafoo qofaan otoo hin taane humna qilleensaatiin fiixa bahuu dandeenya jedhanii kan dhaadatan Ertiriyaan ammoo qaama humna qilleensaa qabaachuu ishee kan hubatte torbee darbe pirezidaantiin Ertiriyaa Isaayyaas Afwerqiidha. Daawwannaa hojii guyyaa 5 ammoo Masrii kan deeman erga daawwannaa isaanii xumuranii achirraa yoonii fi asmaratti deebi'an ergaa dabarsaniin biyyoonni ulaa galaanaa qaban eegumsa cimsuu akka qaban dhaamuun akkasuma Ijiptii ammoo ibsa baafteen waa'een galaana diimaa Itoophiyaa hin ilaallatu jechuun kan akeekkachiifti. Ammaan tana Ijiptii Ertiriyaatti dirooniiwwan ammayyaa'oo fi xiyyaarota lolaa ammayyaa'oo asab qubsiisuun dhagahamee jira. Lolaa fi tolaanis ulaa galaanaa asab argachuu qabna kan jette Itoophiyaan ataakaaroon jidduu isaaniitti hammaatee yeroo jirutti lolli TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti dhohee jira. Yeroonii fi ammoo mootummaan Itoophiyaa diina ganamaa Itoophiyaa jechuudhaan Ijiptii yaamaa jirutti Ijiptii ammoo diinummaa isheedha. Waan mirkaneessaa jirtu fakkaatti Itoophiyaadhaaf. Keessumaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhiyeenya kana yeroo haasaa godhanitti Ijiptii diina ganamaa Itoophiyaa ta'uu kaasuudhaan Ertiriyaan akka muramtu Ijiptii fi akkasuma garee TPLF kana godhe jechuun komii kan dhiyeessanii turan. Ijiptii Ertiriyaatti fayyadamaa jirti ammaan tana. Ergasii ammoo Shaabiyaan wayyaanee qaxaruudhaan nutti bobbaasaa jira jechuudhaan humna diigumsaa jedhanii garee TPLF kayyaaman Fiild Maarshaalichi amma dubbinsan irra jabaachuudhaan xiyyaaronni ammayyaa'oon waraanaa Ameerikaan oomishtu F-16 faayitaa jeetii fi akkasuma gama biraatiin jeetii MiG-29 M2 jedhaman dabalatee dirooniiwwan Wingilong fi akkasuma gama biraatiin ammoo dirooniin CH-5 jedhamuu fi kan Itoophiyaan tarkirraa galfattee qabdu Baarektar TB2nis Ertiriyaa geeffamuun dhagahamee jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad torbee darbee yeroo Itoophiyaan humna qilleensaatiin dhaadattu of eeggannoo akka barbaachisu akeekkachiisa kennuudhaan xiyyaaronni Suudaan akka ammoo Ertiriyaa jiran kaasuun Asmaraan meshaalee waraanaa gurguddaa keessummeessitee jirti jechuun of eeggannoo akka feesisu ammoo kan dabarsan ergaa jabduu. Amma dubbiinsa waan dhugoomaa jiru fakkaata. Haalichinis akkuma xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad dubbatanii turanitti waan deemaa jiru fakkaata. Obbo Jawaar Muhammad Ertiriyaan humna waraanaatiin ammoo dachaa Itoophiyaa gadi garuu diroonis argachuu malti. Biyyoonni biraa ammoo jeettiiwwan waraanaa laachuu malaniif ammaan tana waraanni biyyoota lamaan gidduutti mata matatti walii baamuun jiru. Duddubbee biyya hundaatu ammoo qaama alaatu jira jechuudhaan kan kaasan ammaan tana Ijiptii xiyyaara waraana ishee ammayyaa F-16 fi jeetii MiG-29 dabalatee dirooniiwwan ammoo Asmaraa qubsiisuun kan dhagahame. Keessumaa diroononni ifatti ammoo buufata asab qubsiifamuun dhagahamee jira. Itoophiyaa fi Ertiriyaan ataakaaroo jabduu keessa kan galan walimannas walirratti gaggeessaa kan turan waraanatti galuuf deeman gaanfa Afrikaa jeequmsa hamaa keessa galchuuf deeman jechuun sodaatamaa kan ture. Amma wanni sawwaan hafuu deemuun fakkaatu meeshaalee waraanaa gurguddoon ammayyaa'oo ta'an kan Ijiptii Ertiriyaatti ammoo qubsiifamuun kun hangam takka Kaayiroon akka ammoo Asmaraa waliin jirtuu fi hariiroon isaanii akka jabaate kan mul'isu jedhamaa jira.
kuni ammoo akkuma jedhamaa ture lubburra hanga lukkuutti jedhamee kan Itoophiyaa keessaa dubbatamu san Ijipti ammaan tana waan hojiitti ka jirtu fakkaatti wal waraansichi haa dhaabbatuu fi Ataakaaroon dhaabbate waraanatti galamuun qabuunis akeekkachiisa Ameerikaadhaa fi akkasuma UK'n Itoophiyaatti kanaan dura dabarsanii turanidha. Amma wal waraansaaf fuula walitti deeffachuu walitti gaarreeffannaa kan jabeessan himannaa walirratti dhiyeessuu yeroo itti fufanii jiranitti Itoophiyaadhaa fi akkasuma Eertiriyaan Ijipti meeshaawwan waraanaa ammayyaa'otaan Asmaraa qobsiiftee jiraachuun ishee dhagahameera. Gorsaan ministeera muummee Abiyyi Ahmed kan baha Afrikaadha haleellaan qilleensarra magaalota Tigraay irratti akka raawwatamne fildi marshaalichaa fi akkasuma muummee Abiyyi Ahmed gaafachuun dhagahame. Humnoonni finxaaleeyyii tuttuqaadhaan waraana banuu yaalan adabamuu qabu garuu ammoo sababbii isaaniitti magaalonni Tigraay haleelamuun qaban haadholeen Tigraay goolamuun qaban ijoollee fi manguddoonni miidhamuun qaban jechuudha. Ammoo dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Ilmoon bofaa bofuma akkuma jedhamu san ammaan tana haleellaa mootummaan federaalaa garee TPLF Maqalee dhuunfate irratti ammoo raawwataa jiru Geetaachoo Raddaadha. Akka ammoo magaalattiin hin rukutamne jechuudhaan haleellaa qilleensaa kanaan akka guddoo gaddan dhagahamaa jira. Kaleessaas ibsa baasaniin ammoo Geetaachoo Raddaadha. Gareen kun garee badii jechuun kan waaman keessumaa hunda otoon taane isaan muraasa jarri waraana fadhu jechuudhaan yeroonii fi ammoo humni hidhate mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin deeggaramuu fi lafa bilisaa jedhamu gareen Geetaachoo Raddaatiin ijaarame dangaa naannoo Affaar irratti ammoo TPLF'n haleelamu mootummaan federaalaa obsa guddaa qabaachuusaa agarsiisee jira. Garee badiiti jechuun haleellaa ammoo gareen TPLF rayyaan ittisa Tigraay TDF raawwatee ture badaa fi balaafamaa ta'uusaa balaaleffatanii kan turan obbo Geetaachoo Raddaa magaalonni Maqaleedha haleellaa qilleensaatiif saaxilamuun qaban ummanni nagaa weeraramuun qabu jechuudhaan akka gaafatan dhagahamee jira. Kuni ammoo shakkii guddas waan uumaa jiru fakkaata. Geetaachoon akka waan garee isaatii wajjin wal dhabeetti kanaan dura Maqaleerraa Finfinneetti ammoo kan balali'anii afan otoon deebi'in Maqaleetti humna ammoo naannoo Tigraay irraa fottoqe jedhanis kumoota hedduudhaan lakkaa'amu Affaar keessa qubsiisanii ministeera muummee Abiyyi Ahmed wajjin masaraa mootummaa kiiloo kan galan namichi diraamaa hojjechaa jiras jedhamaa jira. Yeroo gaafii kana dhiyeessaa jirutti haleellaan qilleensaa Tigraayif hin barbaachisu ni gaha. Lafoodhaan umni kun ammoo adabamuu qaba. Deebisaan laatamuu fi qaba. Garee Dr. Dabratsiyoon kanaaf jechuun ammoo akka dubbatanii fi Geetaachoon xiyyaarotaa fi dirooniin magaalaa Maqalee akka ammaan duraatti rukutuu akka hin qabne bu'uuraalee misoomaa fi hawaasaa mancaasuu akka hin qabnes ammoo dubbatanii akka jiranii fi Ataakaaroo hamtuu keessa kan galan PPdhaa fi TPLF walimannaan dhukkee walirraa kaasaa kan turan humni isaanii erga wal rukutee booda kuma kanaan dura buufate wal dura taa'aa turetti jiraachuunis himameera.